واو ما شاء الله ما شاء الله ها بكلتها أمرك مرة نجيت بكلتها والله أسيري يا رجال نرجع فردين جوي يا وجي ما بديك إبسا أراجرا والبدا سديش أقول اللي زارا ما كان أو إزارا ما بدي ما ديك تسبيري جو بلا راي أما ويا لما غير ما نتيني من كادوها ها ما عرف نتيني مني ما أنا ما جبتها نعرفها ترى ها من ترى من أبو أنجر تمارة شونا والله كان ركوبه أكنت اللي نسيت أيدي يا أجري أنا الله جريت أكله ما زيادة كتر ويني مكان فين فيني ولا غيره إن شاء الله من الله بور كاي رجعنا ada deko hajawe sih apa سيفي إن شاء الله ويمون تناقا كياكيتي ما لي نورمال سري متي ترى نكابو كارو إيه ترى نكابو فلارا ما أنت هذا سنجنا ويا مرتي كونا كذا ها ها ما أنا ما واسين جرارة جو من مجان كفوري ميسي كونجين شمشي عنكم وجاه بيلي لا نصيفة تامرات تامرات حسين بيتا غاردي جار Oromia mana kau mai kejar rumah itu mai asir injil bakal hati itu sah orang tu bisa nashab خملوات انتو ما قدتي jireenya isatti gammachuun arku jechu namni bar joollummaa sammuu keessa maxxabashaan dhahame fan yoo guddates gammachuun namaa sitti mul'attu gammachuun isaa sitti mul'attu በሕፃንነት እንደ እባብ እየተቀጠቀጥክ አድገህ የት ነው የሰው ደስታ የምታየው akka jawweetti qaxaqatamaa guddattee maxxabashaan nafne distii nafne makartaf yaanunda mataa keessa sidhaanii si guddisanii eessaa gammachuu namaa sitti argamtire cufame sammuun gankee ijoollummaadhaani hinga dujaas jala deeme YouTube sadaqaa miti barni beeytan YouTube hojjetanii nyaatu dabale YouTube irratti hojjetta dhuftanii nu ilaaltan jechuu gaafa nu ilaaltan maallaqa nu hisaaba akkasi YouTube ስራ ነው warri kaayiroo maalta warri itti wallahi isinii malagee fedha warri kaayiroo isin hin beeytan warri kaayiroo kuni an duraan an gaafan biyya dhufe dalagaan hin dalaga tureewu warri kaayiroo baramma feemasonni kaayiroo bar dalagaan hin beekani bar jireenyuma isaanii tiktok osoon dhufinu dalagaan dalagan isaan an garuu ni beeytan gaafa raachuu waliin geemii taphachuu tureewu mana madaam keessa taa'ee taphachuu ture just isaan tiktok durattu hin dalagan maal jennaani YouTube hojjetan jechu warra kaayiroo isin hin beeytan uraa jirtuun ni jiraatan jechu hin dararaminaa isin warra kaayirootiif warri kaayiroo Facebook irratti suuraa maxxansanii suuraan isaaniitillee dooraa laallamaaf jechu warri kaayiroo TikTok irraa badan jettanii yaadina warri kaayiroo yoo kabadan yoo ni beeytanii
gaaf baqattummaan irraa milkanoytee Ameerikaa takin Kaanadaa lixan hojiidhaaf badan malee giiftarri badeef tiktookii gubbaanii badan jettanii yaadina warra Kaayiroon beeytan waan ta'eef isin. የካይሮ ሰው በጣም ከባድ ሰው ነው። ሱማ ሚላንዲም ሲባደተኒ ሲነገር ሲንጃ ወሪ ካይሮዳ ወረ ካይሮ ጅን ሰፋጤና አይሲን ጋይሰና አይሲን እንጂ አማ जाकोन सुन इंताने जानी बर दुबर्तोनी जाकोन जानने जानी बर जाकोनी वंतिंग कबू जैम्बो फिल्टरन कबू नमनी हुंदिनो होनो अचरते अकुमा तको जरा जान वल जला बदनी असली गमस क्लासी गमस रायू जरार कितनी सगले निसा इसी नीचे चक्का इया जराबर सगले निसा ओ माय गुडनेस अक्का लगी सन कनवनो way oromiyaati yana jala badde anamma namni jabaanatti obboleeyti yatakitti san qofa giiftarri maakiin heerumte jee kana jala dheesse takitti isii qofa tannan dheessin Amerika rakan cuf isin arra cufame arkitani miti ana baragaro arra hin cufamne turejra ani I love you so much gafa jawra narra cufate I love you so much gafa midera bejaw tirqab narra godan jechu samo danta isanitin janis balaife baywote yemetta nagar ይቀራል ጄትናኒስ I love you jechu yegale jechu ila duma Mali sobna guys imbeetani mana kana nam jaago rattille namni akkuma tokko jaraji asriinu nama meeqa wallaale jianu ati filter kun amma lamsale yani TikTok kun la filtran TikTok ni debete abdini qabdasa TikTok ni debia digame njuru wan kuni serro kun sirrae debu ni dandaha ittene adani TikTokin maalif ni deebi'al maalif deebi'ani beeyta ummanni Ameerika amma rabshaa godhaa jira dhaggeeffadhu amma TikTokin kuni amma ummanni Oromoon as jalatti amma warra Kaayiroo warra maarree giiftaruma xixiqqoo asuma waa kannituu fi geemaruma kana ilaalte malee bari TikTokin bar biizinasa guddaadha bara Ameerikaa keessatti TikTok shaappii irratti namni waa hedduu hojjeta nama jechuun miliyoona meeqaan hojjetan achirratti hojii nama meeqaa jira beeyisa meeqa ka hojjetee jireenya isaa faamilii isaa jiraachisu jiru still Amazonii jettaa maal jettaa sababa TikTok shaappiidha namni bikka birarraa shaappiin godhu TikTok irraa malee sigalee achirraan immoo namoota miliyoonaan biliyoonaan hordoftoota qabu ka jiru Ameerikaadha feemasni gudguddaan Ameerikaatu qaba jechuudha tun famous xixiqqoo dabartaasi iyyinu kun famous guddaa bakka maal jaan kana sadaa jaan kana harkaan afaanin malee harkaan malee afaanin dubbanne kan beekame meeqaatu jira jechuudha so TikTokiin amma guyyaa 90 hin banama amma kan cufe Joe Biden wali mallatteessaniiti hojii amma kan seenu Donald Trump
guyyaa isinaa hojii seenu guyyaa isinaa seene immoo hin banu guyyaa isinaa hojii ifiifuu kan ililli muratu guyyaa sanii achi seenee jechuudha. Sambooda hojii gaafa eegaletti guyyaa 90 ni bana yoo gurguran yoo biiliyeena 20 gaafatan bari isaanis akkami biiliyeena 20 TikTokiin gurguramare waggaa tokkotti biiliyeena 20 hin daleedi chaayinaan TikTok irraa. Akkamitti hin daleedi biiliyeena 20 TikTok ima ajjabsa. Akkasitti wal qabanii Amerikaanis jechuun haqa qabdi gisa harka tokkoon gisee ilaaltu waa takka keessaan qabdu bar TikTokii keessaa garuu gabii guddaa kan galchu Ameerikaa fi UKdha. Achirratti kan mul'isu jechuudha. Namni hedduminaan fayyadamu Hindiidha. So Amerikaan wanta hunda YouTube'inis isiitii Instagrama Facebook waa meeqa Amerikaan fudhattee bar. TikTok illeen kan Amerikaa akka ta'u barbaadde jechuudha. Amma waan si gaafa lamaa kee TikTokiin dhaggeeffadhu TikTokii warra Ameerikaa qofarraa cufamee nama malee nama biraa warraa cufamu deemare. TikTokii warra Ameerikaa irraa cufamee Kanaas ka warra Ameerikaa dasaanii nuti ni jirraa mifi. Nuti ni jirra garuu TikTokiin bari innaa duba TikTokii kan fakkaate Ameerikaadhaan miimaa soomnasa. Itaan anuma jay. Sobuu hin barbaachisu. Kanallee anuma jii dhugumaa. Namni geemii qaxaroo gaafa qabatu Ameerikaa geemii qaxaroo gaafa taphatamu giiftaruma hundi isiitu kan geemii qabatee warri kana booda qabatee taa'u jiru sunoo maalti godha si geemsa. No geemii gaafa qabatanu giiftaruma Ameerikaa turre guddaadha kan giifti isinii kannan jechuudha. Yoo TikTokii kan fakkaate Ameerikaadhaan warri Kaanaadaa fi Austraaliyaa maal kan netteeti. Waa takkan kannan warri Kaanaadaa fi warra Ameerikaa tapha warra Ameerikaa kana rabbi wallahi itti ajabtu. Taquttee fuu rabbiin isaaniif jazaa qabu wallahi. Wallahi rabbi isaan harbi keessa. Sanuma deenaadhee deemaa isi warri tokko wayyaadha. Kanuma fiiftaran qabna. Muniira jiruun jirtu barachitti wanni ati qabdu qottee duraan qorroo cimtee afaataan hin jiru. Laal anamma yoon viidiyoo banee fiiftaran qabu banni beektaa manni namaa fiiftaran qabu ni beektaame. Ni qaba filtara manni namaa yoo tira guys warri Kaayiroo sadaqaan irraa dhaabbattee bakka Rabbi raamatis na godhe mee warra Kaayiroo rakkatee gabbee mee harkaa isin insha Allah TikTokiin amma Kaayiroo raajjomina kiyya kana wajjin achi baa wallahi amma Kaayiroo maaliif dirqama jenne deebisanii faati komanti kana laaleetiin anuu useer no sanii miti nam tokko nama dhiba warri Kaayiroo TikTokiin duratti jiraatu ture bar sanuu ka itti beekuutu bargis takka Oromoon siistama yoo waan san fudhachuu baattees takkii yoo dalaguu wallaaltees nama rabbashan dhufanii dirqa yoo beekte habiibii deemii akka isaan godhan kana godhi warri Kaayiroo ka godhu yookiin nama dhiisaaf irraa namni Oromoo wayyaa boqin amma rabbi sinaa gargaaru yaa mee warra Kaayiroo kan mana madaam dhaabbatu harkitanisin warra Kaayiroo ifi mana madaam dhaabbattee namni akkamitti ambar na dhiba maaltu na dhiba ni beektaa urjii anamma jiru mana madaam nin beeka jechuudha osuma TikTokiin jiru mana madaam dalaguun ture osuma geemii TikTokii irra taa'ee taphadhu jechuudha ani just dalagaa waan hin jaaladhuufi malee na dhukkubnaan dhiisee malee namni mana madaamitti nama jaalatu maali qoyna dhibaa bar nam tokko taa'ee yoo nyaate isin gammachiisuu qaba bakka anis guyyaa tokko silaa bakka silaan dandee silaan harkadhe namni hundi taa'ee nyaatu namni jibbuun jiru inki jibiin jechuu attuash anna godhisin jaa warra afaan jalla ammas dhaggeeffadha isinitti namni mana madaam musiibaa sanitti unkwaan isin Oromoo miti annama Oromoon taaneef Habashaa nafxanyaadhaafu mana madaamii nawuuf Itoophiyaa waliin dhalannee guddanne waan taa'eef jechuu mana madaamii jechuun sarraatanyummaa namaaf hin fedhu wallahi.